waa tokko lama akkuma dura irratti ibse waa tokko lama dubbachuu fi baga jiraatan sabboontoonni qeerroo qarreen bakka jirtan hundattuu nagaan kiyya ka onnee irraa madde isin haa qaqqabu jedhaati. Duraan dursee uduu toopikii kiyya kaadhaatitti hin seenne karaa addaan fooyameen sabboontota qeerroof qarree yeroo isaanii fudhatanii quuqama sabaatii fi karaa isaanii danda'ameen as baaniiti sabaaf waan dubbataaraniif karaa isinii danda'ame warra waan dubbataataniif galata guddaa isinii galchuu fedha. Qabsoon diqqoon qabdu dhakaa qabattaniiti waan isinii danda'ameen barreeffamaan karaa viidiyootiin cunqursaa sabarra jiru kana dubbachuuf waan dirqisiifamtaniiti carraa argattanii carraa ummata kanaatiif dubbachuuf yeroo fudhattaniif galata guddaa isinii galchuu fedha. Sabboontota uduu kana recognize goone irra darbuun feene maaliifi kana quuqama sabaa nama qabutu dhukkubbii sabaa nama qabutu kana gabbayeet kana godhaa jecha. Kanarratti aanseet akkuma mata dureen kiyya jedhu waa tokkoof lama hello Amidu, hello Megan, akkuma mata dureen kiyya jedhu waa'ee Oromoo irraa waa'ee Kamaal Galchuu irraa dubbachuuf deemnaa jecha. Kamaal Galchuu maal inni wanti inni irraa barannu Kamaal Galchuu wanni inni jedhee akka sabaatitti wanti irraa barannu maal inni, you know, sabni Oromoo kuni saba guddaa, ummata guddaa, ummanni guddaa kuni rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo guddaa keessa jiru kana keessa akkamiin baa Kamaal Galchuu maal jedhe? Kamaal Galchuu wanni fedhe illee haa jedhu waan jedhe kana waan inni jedhe kanarraa wanni nu barannu maal inni wanni dubbatame tokko it might have a positive or negative impact at the end of the day. So inni wanni inni dubbate kuni akka sabaatitti namni waa hedduu irraa dubbateera. As gabbayeeti waan Generaal Kamaal Galchuu kun qeeqeet kun ammoo isaaf loleeti waan dubbatee jira jechuudha. Generaal Kamaal Galchuu as bayeeti akkuma nu beenu hundinuu as gabbayee torbaan lufee rakkoo paartileetii fi hooggantoota Oromoo jidduu jiru akka dubbate argina. Dubbii inni dubbate kuni an karaa lamaan laala waan barumsa lama irraa baranna jedhee yaada. Isa qeequu fi isa yookaan isa daggafuu fi illee hin deemu. Garuu isarraa sabni Oromoo kuni karaa carraa kanaan waan guddaa baradha ka jedhuuni waan kana dubbachuu fedheera. Jeneraal Kamaal Galchuu karoora ofii qabaata waan kana dubbateef. Karoora inni dubbateef ani beeku. Tokko yookiin biltsiginnaan jaalatamuu ta'uu mala, lama ammoo waldhabbii Daawud Ibsaatiin ABO'oonii fi KFO'oonii waliif qabaniini kanarraan ka'eeni aarii kanaan gabbayee dubbatuu mala yookiin uummata Oromoo dhugaa beeksisuu mala kanniin illee ta'uu mala. Kanniin keessaa isatu beeka waan inni dubbateef jechuudha. Kana isaaf lafa kenneeti waan inni dubbate isumaa lafa kenneeti nu ammoo waan inni dubbate kanarraa maal barannaa kan jechuudha. Akka sabaatitti akka Oromootitti sabni Oromoo maal irraa barataa? Adeeroo nagaa jenneerra yoo gammachuu home peace namoota hundaa warra seetan hundaa galatoomaa nagaa isin jenneerra. Kanaaf sabni Oromoo kuni maal irraa barate dubbii Generaal Kamaal Galchuu dubbate irraa ka jedhuuni tokko karaa lama laallaa jedheera. Karaa lama kana keessa tokko sabni Oromoo yeroo hundaa dhugaa beekuu isa barbaachisa. Period. Dhugaa
dhugaa beekanii dhugaa irratti falmanii yoo jedhan jechuudha. Inni gabbayee jeequmsaa fi rakkoo ummata yookaan paartiilee fi hooggantoota jidduu jiru gabbayee dubbate. It could be for negative, it could be for positive, it could be fighting against that party. We don't care. Waan maaliif akka ta'e. Garuu uummanni Oromoo yeroo baay'ee hooggantoonni Oromoo yookiin Oromoo paartii Oromoo tokko ta'aatii gabbaatii Oromoo kennaaf maaltu tokko ta'u isin ta'uu dhoggee jedhee baay'ee dubbatan. Kana waan dubbataniif inni kana gabbayee yoo dubbatu uummata kana dubbatu nuuna wanni irraa barannu Oromoo dhugaa yeroo baay'ee dhugaa jalaa dhokattee duubatti wanni godhan waan isaan dhossaatti Oromoo sama badhaa kana jalaa dhossaatti achitti awwaalanii waan xiqqoon baasaan kana keessa tokko adii ifa baheet nu bahee jechuudha. Hooggantoonni tokkollee Oromoo fi akka hojjetaa hin jirre. Maaliif barcumaa ofiitiif hojjetaaran hundinuu barcumaa ofiitiif hojjetaaranii barcumaa isa irra wadhabanii rakkoo tokko ta'uu dhabanii kana ammoo Oromoon haa beeku. Oromoon beekee yoo jedhe waan kana beekee yoo adii jedhe murtee ofii murteeffataa jechuudha. Kalammataa Kamaal Galchuu gabbayee kana dubbachuun isaa wanni nu barsiisu namoonni biraallee ka akka lammaallee namoonni biraa ka akka gugurdoon rakkatanii danqamanii taa'aaranii gabbaanii Oromootti waa dubbachuu isaan barbaachisa. Waan rakkataniiran waan sabni beekuu qabu. Icciitii saba jalaa dhokatee sabni isaan eeggataa hedduutu jira. Kana hundaa gabbayee dubbatuun barumsa nuuf ta'a jechuudha. Wanni irraa barannu dhugaan ummata Oromoof akka barbaachistu. Inni benefitii ofiitiif politikaa ofiitiif haa ta'u, lola nama biraa rabbanuuf haa ta'u, garuu dhugaan dubbatamtu tun ummata Oromoof faayidaa akka qabdu. Takka karaa negatiivii ummata miidhuu mala ammoo waan biraallee kaasuu mala garuu ummanni dhugaa yoo beekee adeemsa ofii murtee ofii godhataa deemaa jechuudha. Kanaaf inni gabbayee dubbachuun isaa namoota biraatiifuu warra rakkataniiran ka akka Jawaarii fa'a ka akka Lammaa fa'a isaan hundaafuu maal ta'a barumsa ta'a. Wanni wayanii gabbaanii sabatti achi ijjisanii sabni haa waliin diilii godhu. Because sabni yoo dhugaa beekee waan isaaf ta'uu fi waan isaaf hin taane addaan baasee lafa kaatee ka keessaa fudhatee kan feere keessa jissee dhiisaa jecha. Kanaaf ummanni Oromoo dhugaa isa jalaa akka hin dhokkanne dhugaan ifa baatee akka teettu. Kanaaf wanni irraa baradhu tokko inni gabbayeeti dubbachuun isaa inni gabbayeeti ummata Oromoo dubbachuu isaa dhugaa Oromoo isa ummata Oromoo ka barbaachisu akka isaan barbaachisu. Namni biraallees ka akka Lammaa ka akka Jawaarii gabbayee waan kana waan biraallee jechuudha. Lammaa yeroo hunda namni waa'ee Lammaa irraa dubbata. Maaliif sila hadha gabbayee dubbate waawwatu qulqullaa. Waawwatu addaan ba'a. Isin galee garuu inni gabbayee dubbachuu dhabuu isaatiin wanni hedduun geessii ta'eera jechuudha. Jimlaa deemaara geessii Lammaan akkana ta'e Lammaan waan ta'e maal ta'e kuni waan namni geessii godhaaru. Kana achi lafa kenneet waan tokko irraa barannee lammataa wanni irraa barannu maaliini paartiileen maqaa Oromootiin socho'u. Ka Oromoo akka Oromoo hin bilisoomsine beekuu qabna. Oromoo. Maaliif paartiileen amma argaarru kuni paartii kanaa miti ka Oromoo bilisoomse. Waggoota lamaan hadhaa. Paartii kanaa miti ka Oromoo ufafotti fide. Paartii Eertiraa uduchiisu. Kun Ugaandaa uduchiisu. Kun Ameerikaa uduchiisu. Kanneen maraa ka walii gurra galchee ummata Oromoo qabsoo ofiif fudhateeti qeerroof qarree kuma shanii itti kafalee ulee kanaan gaheera. Kanaaf paartiileen achi gubbaa baanii barcuma 40-35 walii qoodanii walii galuu didanii adda irraa facaansani
akka hulee paartiin tokkollee akka ummata Oromoo fi bilisa akka isaan baasuu hin dandeenye kana Oromoon beekee irraa baratee hubachuu barbaachisa jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuu gabbaa'eeti inni dubbateera. Wanni inni dubbate karaa addaatiin ummata Oromoo irratti illee biyya irratti illee karaa addaatiin impaaktii addaa qabaata. Tokko karaa dhugaa ta'uu mala, kun ammoo warra biltsiginnaatii fi deeggarsa guddaa ta'uu mala. Namoonni baay'een dubbataa jiranii akka Jeneraal Kamaal Galchuu deebi'ee ammaa kana shuumamee jeneraal ta'ee biyyaaf shuumamuu dubbataara. Garuu kanaa miti dubbiin. Oromoo wanni nu beekuu qabnu Jeneraal Kamaal Galchuutii miti, Abaa'oo miti, Kafaa'oo miti, Jawaar Muhammadii miti. Ka ummata Oromoo bilisa baasu. Ummata Oromoo qabsoo ofii fudhatee qabsoo sani ofii fudhatee kan gabbaa'ee dhiiga ijoollee ofiitiin qabsoo argatee biyya Itoophiyaa jettu kana bilisoomsee Itoophiyaa hadha dibbee Oromoo irra dhaatu keessaanuu Amaarri keessaanuu shirriqii Abashaa qamisii ofii uffatteeti nurra dibbee dhaatu ummanni Oromoo bilisa ummanniif qeerroof qarreen ofii fideen jechuudha. Kanaaf wanni nurraa barannu, wanni Jeneraal Kamaal Galchuu irraa barannu, Jeneraal Kamaal Galchuu illee Oromoo yoo kanaan dura waan guddaa itti amannee achirra kaayannee jiraanne isallee lafuma keenne qabsoo keenya ummanni Oromoo fudhateeti ufafut akka deemuu qaba. Hadha ummanni biyyi Itoophiyaa tuni kan bilisoomse ummata Oromooti. Ummanni Oromoo fi cunqursaa keessa taa'ee ummata kaawwan bilisoomseera. Hadha akka fedhan nama ajjeesaati ka karaa darban, akka fedhan ka itti tasaallaqan, ka akka fedhan tuman, ka akka fedhan salphisan ummata Oromooti. Kanaaf barumsa guddaa nu ta'uu qaba. Namoota irraa maal amannee namoota irra kaana. Kunoo Abiyooti maqaan isaa Abiyooti Kaasa'ee Minaamin maqaan isaatu jechuudha. Abiyooti Kaasa'ee Minaamin. Inni nuun kunuu ka amannee afaan Oromoo dubbate jedhu aangoo itti kennannee jiru achi fidee beeta mangistii seenee luxubatee biraa jira. Lammaallee ka adaraa nurraa fudhate. Adaraa Oromoo fudhadheera jedhee ka achi kaa'u guyyaa furgugee bu'eet qilee bu'e dhabamee taa'aara. Jawaar illee hadha waan minaalbaata guyyaa Jawaar achi gabba'e maaltu beeka waan Jawaar ta'e gaddeemu. Hin beeknu hadha Jeneraal Kamaal Galchuu illee waan addaa nu himaara jechuudha. Kanaaf abbaan fedhe maaf waan fedhe nutti himne durallee ka Oromoo bilisoomse paartiilee Oromootii fi hoggantoota Oromootii miti ka Oromoo bilisoomse. Ka Oromoo bilisoomse Oromoon qabsoon ofii fudhateeti. Ummanni qabsoo ofii fudhatee karaa gayyaa'ee dhakaa guurateeti karaa cufeeti ummata Itoophiyaa bilisoomseeti hadha Amaarrinii fi kuuwwan illee warri abbaa Tsahaayee jalaa baasan hundinuu hadha garaa dhiibeeti ganda keessa deemaa ummata cafaqaa. Kanaaf ammallee hadhallee ummanni qabsoo ofii ufuma bira deeffateeti tokkoof tokko ka eenyullee irraa hin sochoofne jechuudha. Ka eenyullee irraa hin sochoofne Oromoon qabsoo ofii deeffateeti akkasii ufa deemuu qabaa jechuudha. Maaliif Jawaar illee yoo achi dhaqe waa inni ta'ee manni Minilik sun waa inni qabu hin beeknu namni maaliif akka fedhe ta'aa gannu dachaa amantii irraa hin qabnu. Amantii irraa hin qabnu maal jennaan
Lammaan illee namoonni ufafoo kaa'anne martu waan biraa taa'anii dachaa'aara. Kanaaf uummanni waan isaaf ta'u waan isaaf malu ammallee uummanni jala buteet ofii beekeet qabsoo ofii fudhateet Umar Sulemaanii dubbataa ture. Torban kan Umar Sulemaanii waan maal jedhaa torban kana miti waan ture. Wanni inni jedhaa jiru maal inni uummanni dammaqiinsaan fagaateera jedhe. Warri garuu hoggantootaaf paartileen duubatti hafaniira. Kanaaf dafanii furguggaanii uummata qixxaawu yookaan uummata afotti tokkofamanii deemaniit silaa uummataaf waan jiru dhugaa kana ibsanii jedhe. Garuu paartileen illee wanni isaa irra wadhibaara wanni Jeneraal Kamaal as gabbayee nuu hime barcuma 40-35 fudhadhu jedhe Kamaal Galchuu. That's fine. Waliigaluu dhabuun isaa that's his choice. Maal jennaan guyyaa fedhee fudhata guyyaa fedha isaati. Garuu uummanni Oromoo wanni beeku qabu paartileen Oromoo akka uummata Oromoo bilisa baasuu hin dandeenye. Maaliif haadhallee kan durallee isaan bilisa baase paartii kana miti. Kan bilisa baase uummanni qabsoo ofii fudhateet dhakaa guukiisii guurateet karaa gayyaa'eet ofirraa wayyaanee taankii fi fanjii hidhatee deemu ofirraa hiike jecha ofirraa facisee haadha amaarri qabashaa qabisii fuutee nuuf faarsaatti. Kanaaf uummanni Oromoo dhaamsan qabu haadha wanni dubbachuun wama lamaan kana jecha. Tokko wanni Jeneraal Kamaal Galchuu dubbate wanni lamaan irraa barannu tokko dhugaa uummanni Oromoo dhugaan beeku qaba. Achi dawoo dudda duuba dhoosaniitti irra taa'anii uummanni Oromoo waan duranaa itti himanii miti. Kanaan durayyuu qabsoo akka dubbiin butamte uduu beekanu cadhisanii hagadhaatu jecha. Abiyyi akka dikteetarii ta'e. Abiyyi akka warroota paartiilee kana akka fedhanii akka socho'uu hin dandeenye uduu beekanii haadha boru fooyyaa jedhanii saba kana gaqqabanii cadhisanii irra taa'aran. Waan dhossanii irra taa'aran. Haadha ammoo gabbaaniiti akka Jeneraal Kamaal Galchuu uummataa fi paartiilee Oromootu akka rakkoo guddaa keessa jirtu. Waliigaluyyuu akka hin dandeenye waan uummata kanaaf qabsaanu uummata kanaaf waliigaluu akka hin dandeenye ifa nu baasa. Kanaaf wanni irraa barannu dhugaa jirtu Oromoon kana beekuu qaba. Kabiraallee akka lammaafaallee rakkoo keessa jiran gabbaanii yoo dhugaa dhokatteetu uummataaf haa beeksisani. Uummanni haa ergixuu fi beeku. Achi duuba ta'ee wanni lammaan rakkatee jira maal jedhee jira jedhaatu wanni irraa geessii godhu akka hin jiraan jechuudha. Kun waan tokko irraa barannu. Kan lammaffaa paartiilee irraa abdii akka Oromoon kutatu. Kuni hubannaa kiyya jechuudha. Maaliif kanaan durallee uummata Oromoon bilisoomsine illee bilisoomsuun deemu uummata qabsoo uummanni ofii fudhatee deemeen uummata bilisoomse. Kanaaf uummanni Oromoo kana beekeeti dhaabicha ofii adeemsa ofii waan isaaf baasu ammallee uummata Habashaa nurra goobeet abiyooti nurra goobse kanniin kana ofirraa mancisee ofirraa furguggeessuu danda'u uummanni qabsoo kana ofii fudhateet ammallee yoo deeme calla. Kanaaf eenyuunillee amannee haadhallee qabsoo keenya adaraatti kennaneet wanni biraa deemnu hin jiru. Uummanni Oromoo haadhallee qabsoo ofii fudhateet akka socho'u kuniin abdii hubannaa kiyya. Kanaaf akka naagaletti uummanni Oromoo qabsoo ofii akka ofii fudhateet akka kanaan dura dhakaa kiisii guurateet yaa'u akka qabu. Eenyuunillee Jeneraaliin Kamaal Galchuu Kafaa'oo Abbaa'oo na bilisoomsa jedhee wanni taa'eet harka dhiqatee isaan eeggatu akka hin jirre uummanni Oromoo kanallee beekaa. Kanallee isaan illee beeksisaniit kana isaaniifuu gorsa akka ta'u uummanni Oromoo kana ofii fudhatee hubatee akka ufafutti deemu jedhee yaada. Kanaaf galatooma warri daawwattanillee ulfaadha. Yaanni an qabu yaaduma lamaan kana barnootuma jechoota irraa baradhe kana inni karaa pozitiivii haa ta'u karaa negatiivii haa ta'u garuu waan guddaa
ummatni Oromoo kanarraa akka baratu abdii guddaa qaba. Kanaaf galatooma ulfaadhaa yeroo biraa wal geennuuf fayyaa ta'a isiniin jedha.